Naaf hin baafne yooniif jaartii ta'e bakka itti naaf hin baafne michoo tantee as gubbaan hin darban as gubbaan qarre fooqii tan gubbaa fannisee tan as gubbaadha guyyaa meeqa bubbultee hafuutu san booda irra isiitiif rarraasii gammalee namaatti ishee rarraasii hin kennu jirgalee. Ayyaga assalamu alaikum. Arras ammas deebinee jirra gaa maaliin deebitee wattan bultoom mijiyyoo gaa kunoo jaartii sababa jaartii isaa awwaalaan dhabamsiisaniif mijoollee darbaa fooqirraa haarabaan azabeet gartee haarabaan ajjeesuu didee harkatti laaffattee deebitee ammas maal godhuu deema rarraasuu sigalee lubbutti guraaraa jira jechuudha. Haarabaa atbee egaa dandamata haarabaa sanuun qabdu akkas egaa bultuun harta kat akkas hin deeggaraa maaliif jennaani atis jaartii teetiif isaanis warra gartee wanti kun ni arganii michoo isaanii ni arganii haasibaa jaartii ta'e gadhiisuun isaanii dirqama maaliif jennaan kun egaa waan achi waan namutu bakka buufata bakka buutuu jira atis asirratti haaloo baataa jechuudha ijoollee isaan irratti san ta'e yoo isaanuu maasiif gad hin dhiifne maa gad hin dhiifneef tuntanuma qabdi. Ilmu isaanii barbaadnaan ni harkaan akka isiin akkatti asirraa iyyaa jirtu akka gartee bultuun godhaa jiru ifaa bilisatti beekanii ijaan harkanii jechuudha. Tolchanii beekan. Micoonuu maan himne firraa? Maaf hin dubbanne? Isummaanuu nama jabduu bar waan ajaa'ibaati wallah. Anuu hadhiiraa waan amma odoo waan hin ta'e waan biraan ta'een wallahi haarabaa takkitti akkatti natti qaban saniinin tajirtuu fi tan jirra himakaa wallahi takka illee walii qodhuun bareedduudha micoon dhiisii jabduudha hadarkaadha waa qubaan hin qabne waa osoo quba qabduu takkatti diddii rabbiitu beekagaa isinii galee an akka mataa kiyyetti akkasi rabbii tokkichaatu beekaa bultuun wallahi wanti hin qabdu atis jaartii fi ilmoo ta'e dirqama keeti tana gad hin dhiisin. Jaartii ta'e jechuun dhabama godhan hin taane tanas asiin dhabama godha kaa maali rakkoon qabdu akkuma jaartii ta'e dhabamsiisanitti atilleen ta'e isaanii dhabamsiisuu qabdu. Harka deebisaa jechuudha. Isiniif galee sun akkasuma waan mamaa hin qabne harka deebisaa. Waan jette dhageessee wanni Oromollee waan jenne hasilee dhahii maal si godhe maal godhe jaalan makmaas akkasillee hin beeku Oromoon garuu nama dhiiga si obaasa aannan obaasetti hin jirtu inni akkas jedhama yeroo akkasii keessa hin jirru yeroo wartee nama dhiiga si obaase aannan obaasan san deebitee aannan yoo obaafte deebiituma dhiiga si obaasa waan ta'eef nama wanni hin gootu wallahi akkasiiti bultoom habiibi itti jabaadhu oduma kana gootutu yoo lubbuun ba'uu baatte heddullee hin miidhini bas akka lubbuun hin baa akka hin duune akka hin jiraannetti azabi malee yeroo takkaan liphin godhin. Maaliif jennaan jaartii teetiin teetis isaan harka jirti waan ta'eef keessatti ifeeggataa deema. Dirqama isaaniiti jaartii teetillee si baasuuni san ta'uu baatti hoo kunoo jaartiin ta'e bultoo fidi intala teenya dhumatti gartee wanti godhaa asii michoo azabanii gartee jaartii teetis akka godhu jira rabbiitu beekaa wallahi ol hin baasanii malee fiiduu irratti hin baasanii malee akka isaan godhu jiran rabbumaatu beeka gisee intala isaanii akkana godhu arge isii tachi jirtus tana daran godhaa jiran ummataami jarri jara lubbumaanoo ka jiraattu taate inshaallah lubbuun akka jirtus abdii qabna. Akka lubbuun isiitiin illee si bira geessus abdii qabna inshaallah wanti hin qabdu du'aa isii goonaa fi
du'aa inni goona san ta'e immoo maal jennaga michuma qofa lubbuun baasanitti maaliif waan jaartiin ta'e isaan bira jirtuuf eeggannoo godhi azabdullee haara waan akkasii azabdee gartee ayaa namarraa baastus islaamiyyoon ayaa namarraa baatee jirti hayyee heemuutitti tole haya achiis akkasitti ammas rarraaftee kunoo maaliif jennaan if eeggachaa yeroo waan akkasii dala'itu ammoo nillee rarraasanii nilleen fannisanii ni baati micooni jaartiin ta'etis ni baati isillee rarraasan maaliif jennaan biyyi namaa toni lafti kaameraa bichaadha namni balleessee ba'uu hin danda'u waan ta'eef jaartii ta'etis hin harkattu tanumaafuu if eeggannaa godhaa dalagila gizee dalagitu gizee waan akkanaa hojjettu anam itti jabaadhuun siin jaa wallaahi maaliif jennaani haqarratti du'aa jirta haqa keetiitu akkana si gooyisaa jira malee nagaa fayyaa qabdee kana godhaan jirtu isaanumaatu waan tana dalaga waan ta'eef isaantuutu kana fiti san ta'e yoo hayyee osa ilmoo as keessaa qabanii osa ijoollee as keessaa qabanii isaan nama jaartii namaa fuudhanii kararraa meessu moo biyya biraa oofuu barbaadan akka tiyyattutti akka waan kara biraa amma kara Liibiyaa fa'aa garuu rabbi meesse sanfaadha amman tanin siidhaamu rabbiin waan akkasii sirraa qabu kara Liibiyaa deemnaan maasalaama micoo tana jeeftus dhiiftus yoo takka takkuma jechuudha maaliif jennaan ganaa deebitee jireenya haaraatti deebita rabbiin san hundaa'u sirraa qabu bultuun kiyya ati mee inshaallah rabbuun hundaafuu si eegu du'aa isii goona micoollee suuta arkaa jiranii qooyi isummaanuu ganda akkam qabdiin jaabaran maatii akkam keessaa dhalatte dhiiru osa isii akka azabamaa jirtuu gartee ijaan arkan haa firraan baasanii moo hanqa lubbuun isii baatuudha amma kan laalutti xiqqishoo azabeetuma gadhiisaa hajaaniti isaan dubbiin akkasii miti garuu dubbiin san bira hin jirtu mucallee bultumis waan gadhiisuu hin qabu miyyoo jechuudha lubbuun baasuu deema wallaahi lubbuu keessaa baasuu deema malee akka gad hin deessu sanamaafuu ta'ee immoo ati keessatti eeggachaa maaliif jennaan jaartiin ta'e waan isaan harka jirtuuf irraa qusachaa wanni godhaatuma azaba akkasitti irraa buufadhuun siin inshaallah akka jaartiin ta'es deebitee si wal agartan abdii qabna du'aa isiif goona itti jabaadhu waan itti jirtutti siin jaa